Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga sa'a kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka gasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen galateeffamuun nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamuusaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa harmoota keenyaa yeroo hundumaan galateeffamuu nubattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleetti Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraadhaa barachaa kan jirru. Bolaawwan barumsa kana barachaa jirtan akkuma beektan kutaa ja'affaa guyyaa darbeedhaan wangeelota arfan keessaa kan sadaffaa kan lammaffaa kan ture wangeela Maarqos ture. Dursinee seenaa Maarqos amma ta'e ilaallee kana booda wangeelli isaa qabxiiwwan ilaalamuu kan qaban wangeelli sun wangeela hundumaa keessaa kan gabaabaa boqonnaadhaan boqonnaa 16 qabaachuudhaan akka ta'e akkasumas gooftaan keenya erga ol ba'ee booda waggoonni muraasni erga lakkaa'amanii booda afaan Roomaadhaan akka inni barreeffamee Maarqos tajaajilummaa isaa biyya Gibxiitti taasisuudhaan achitti akka inni wareegameef kana fakkaatan qabiyyeewwan kitaaba sanaas dabaluudhaan barannee akka dhaabbachisne ni yaadatama. Guyyaa har'aa immoo isumatti fufuudhaan jechuudha boqonnaa afuraffaa kutaa torbaffaa kan ta'u wangeela sadaffaa wangeela Luqaas kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan akkuma barsiifatame dursinee waa'ee barreessaa kanaa kan ta'e waa'ee qulqullicha Luqaas amma ta'e ni ilaallaa jechuudha. Qulqulluu Luqaas maqaa isaarraa gaafa kaanu Luqaas jecha laatiniidha. Jecha laatiniidhaan Luqaas jennee yeroo waamnu hiikkaansaa ifa kan qabate jechuudha. Ifa kan qabate jechuudha. Inni dhalatee kan guddate jaarraa tokkoffaa keessa Sooriyaa yookiin magaalaa Anxookiiyaattidha. Fulbaanaa bultii 22 gosoota lagootaa keessaa ta'e Ayihudaawii kan ta'edha. Luqaas jechuudha. Kana booda achumatti ogummaa akkas waa'ee mana yaalummaa duukaa kan wal qabatan ogummaa fayyaa barateera. Kanaaf hojiin isaa duraanii maal ture? Ogeessa fayyaa akkasumas immoo gama aartiidhaanis fakkii kaasuudhaan dandeettii akkasiidhaan kan turedha jechuudha. Dhuguma waa'ee seenaa isaa keessatti keessumattiyyuu abbaa ogeessa fayyaa ta'uusaa kallattiimaan barreeffamee kan jirus ni arganna. Dabalataan immoo kitaaba isaa gaafa dubbisnu sirriitti adda baasnee ni beekna. Kan jalqabaa qulqullichi Phaawulos barreesseera Qolaasiisitti kan erga isaa boqonnaa 4 lakkoofsa 14 maal jedha? Jaallatamaan abbaa qorichaa Luqaas Deemaasis nagaa isiniif dhiyeessu jechuudhaan kan dubbateera. Innaa Luqaas yaa'u ni ilaalla qulqulluu Phaawulos duukaa yeroo hojjetaa turettidha qulqulluun Phaawulos ergaa kana saboota Qolaasiisiif kan barreesse jechuudha. Innaa nagaa isiniin jechaa jira eenyu abbaa qorichaa kan ta'e ogeessa fayyaa kan ta'e jechuusaati. Kan biraan immoo dhuguma qulqullichi Luqaas dhimma kanarratti kan hojjetu ta'uusaa kan ilaallu bakka baay'eetti caqasoota barreeffamaniin ni arganna. Fakkeenyaaf seenaa dubartittii waggaa 15 fi waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'e duukaa bu'oonni adda addaa barreessanii wangeelaa kana qofa otoo hin taane wangeela biraattis ni arganna. Wangeela biraarratti seenaan ishee barreeffamee Kiristoos akka ishee fayyise barreeffameera. Asitti garuu qulqullichi Luqaas maal jedhaa? Osoo waa tokko hin godhin akkamitti akka inni fayyise. Ittiyyuu dhuquudhaan dhuftee uffata isaa tuquudhaan
fayyuu ishee qofa osoo hin taane dursitee abbootii beektota fayyaa yookiin abbaa qorichaa kanneen jiran namoota baay'ee bira deemuudhaan falli kan isheef dhibedha. Innaa kana booda dhufuudhaan Kiristoos uffata tuquudhaan fayyite jechuudhaan addatti barreesseera. Innaa kanarraa maal hubannaa? Fayyuu ishee sun baay'ee isa dinqisiiseera. Maaliif namni kan fayyu inni akka beekumsaatti jechaadha qoricha qofaanidha. Isheen garuu warra akka isaa kanneen ta'an bakka qoricha baay'ee deemtee fayyuu dadhabdeetti. Kiristoos garuu carqisaa qofa tuquudhaan fayyiteetti jechuudhaan barreesseera jechuudha. Akkuma kanallee waa'ee gurra Maalkoos kan barreessedha duukaa waan kuni. Gurra Maalkoos qulqulluun Phexros yeroo irraa kutu deebi'ee gurri isaa kun itti deebi'uu hin deebine kan jedhudha fi qulqulluun Luqaas barreesseera. Maal jedhe? Kana booda erga gurri isaa irraa citee booda Kiristoos qabuudhaan qofa gurra isaas fayyiseef jechuudhaan tuqeera. Maal gochuudhaan? Tuquudhaan lafaa fuudhee miti. Otoo lafaa fuudhee itti gaxxame amma tokko salphachuu danda'a. Bargit itti gaxxamuu mataan isaa wanta biraadha. Garuu Kiristoos akka tuquudhaan gurra isaa kana maal taasise fayyaa taasiseef jechuudhaan dinqisiifachuudhaan akka inni gurri isaa akkamitti akka isaaf deebi'ee fayyee kana fa'aa dinqisiifachuudhaan yeroo barreessu barreeffamsa kanaa maal hubannaa? Inni dhimma fayyaa keessatti dhuguma hojjetaa akka inni ture nutti agarsiisaa jechuudha. Egaan qulqullichi kun dursee haala kanaatiin haa turu malee booda immoo gargaartota 72 keessaa tokko ta'uudhaan qulqulluu Phaawulosii fi qulqulluu Phexros wajjin tajaajilaa ture yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Kana booda qulqulluun Phaawulosii fi Phexros yeroo isaanii Roomaatti wareegaman itti aansee qulqulluun Luqaas akkuma achuma Roomaa qabatee barsiisaa tureera. Jireenya isaa keessatti yeroo barsiisaa ture jechaadha guutummaa jireenya isaa dhiisuudhaanidha. Akka qulqulluu Phaawulos durbummaadhaan yookiin maatii dhiisee gaa'ela dhiisuudhaan akkasumatti waaqayyoodhaan tajaajilaa kan turedha. Kana booda bara tajaajilaa xumure umurii isaa waggaa 84tti bara Neeroon Qeesaar inni kunis akkuma qulqulluu Phaawulosii fi qulqulluu Phexros wareegamummaadhaan darbeera jechuudha. Eebbisaa hunda keenyarraa bulu gabaabaan kanadha. Seenaan isaa bal'inaan onkoloolessa 22 sinkisaara dubbifamuun ni jira waan ta'eef achirraa bal'inaan dhaggeeffachuu ni dandeessu. Gara wangeela isaatti dabarra. Egaan wangeela Luqaas jechuudhaan sadeffaarra kan jiru duuka bu'aa kanaan qulqulluu Maarqosiin kan barreeffamu jechuudha. Gooftaan keenya gara samiitti ol ba'ee waggaan 21 xumuramee waggaan 22ffaa yommuu eegalu afaan Giriikiitiin biyya Akaayaatti akka inni barreeffame seenaa nutti agarsiisa jechuudha. Wangeelli kun wangeelota adda addaatu isaan kan irraa addatti maqaa adda addaadhaan ni waamama. Qabiyyee isaarraa ka'uudhaan jechuudha. Kan jalqabaa wangeela Ahizaabotaa jedhamee ni waamama. Kun maaliifidha? Ahizaabotaaf wanta barreeffameedhaafidha. Keessumattuu namoota biyya kana jiraataniidhaaf akkasumas mooticha Roomaa mootii Roomaa gaafa jennu bittaa Roomaa keessa kan jiran keessaatu aangoo qabaachuudhaan jiraachaa kan ture Tewofiloosiif kan barreeffame waan ta'eedhaaf inni immoo Ahizaaba ture. Sababa kanaadhaan maqaa kanaan moggaa'eera. Kan lammaffaa immoo lallabaa hafuura qulqulluun jedhama kitaabni kun. Kanaaf jedhamee wangeelota isaan kaaniin addatti waa'ee hafuura qulqulluu irra deddeebi'eedha wanta kaasuufidha. Keessumattuu wangeela isaa wangeela Luqaas boqonnaa 1:35 hafuurri qulqulluun sirra bulaa jechuudhaan dubroo Maariyaamti qulqulluun Gabri'eel kan dubbate barreesseera. Boqonnaa 4:1 immoo waa'ee gooftaan keenya yeroo soomaaf deemuutti hafuurri qulqulluu barreesseera. Boqonnaa 11:13 irrattis immoo akkasumas wangeela isaa boqonnaa 12:12 irrattis barumsa gooftaan keenya dachee Yihudaatti taasise waa'ee hafuura qulqulluu kan inni kaase barreessee ni argannaa jechuudha. Kanaaf isaan kaaniin olitti waa'ee hafuura qulqulluu wanta dubbateedhaaf lallabaa hafuura qulqulluu jedhameera. Kan sadaffaa immoo lallabaa kadhannaas ni jedhama. Innis immoo irra deddeebi'ee kadhannaa gooftaa keenyaan afaan keenyaa barreessota warreen biroo caalaa wanta kaasuudhaafidha. Lallabaa kadhannaa jedhamee kan moggaa'eefi. Kan xumuramu maqaan isaa wangeela dubartootaallee jedhamuudhaan ni waama. Inni kunis keessumattuu qulqulloota kanneen ta'an dubartoota kan beeknu kan jalqabaa gooftaa keenya kan deesse haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam waa'ee ishee addatti kan barreessedha. Jalqabuma boqonnaa tokkoffaa gaafa laallochuudha. Qulqullichi Gabri'eel gara isheetti dhufuudhaan kan inni jedhe jalqabaa jalqabee hanga mana Elsaabeesitti dubroonni
galatoo faarfannaa isheen taasisanis barreessee waanta argannuudhaaf waa'ee dubartoota, waa'ee dubroo Maariyaam bal'inaan barreesseera. Akkasumallee waa'ee Elsaabees kan argannu asirratti qofadha. Seenaa Elsaabees ganaa gaafa jalqabu qulqullichi Luuqaas seenaa kanaan jalqabeera. Waa'ee Elsaabeesiif Zakkaariyaas jechuudha. Yohaannis akka isaan dahan dursee wanta raawwate cimmir barreessee eegala jechuudha. Innaa kanaa kan ka'e dubartoota kana haala addaatiin wanta kaasuudhaaf wangeela dubartootaa jedhamuudhaaf danda'eera jechuudha. Kan biraan wangeelli kun maaliif barreeffame kan jedhu haa ilaallu. Wangeelli Luqaas yaa wangeelonni dursa isaan barreeffamaniidhaaf ilaalaa turreerra. Wangeelli Luqaas immoo sababa barreeffameef ni qaba. Keessumatti iyyuu sababoonni lamaan gurguddoon tokko yeroo sanatti Roomaa keessa biyyoota jiran keessaa tokko irratti mo'ee kan ture Tewofiloosiidhaaf gaaffii isaadhaaf deebii kennuudhaafidha. Kanaafidha kitaaba lama barreessaa tokko wangeela isaati. Kan lammaffaa immoo Jiduu Kabootaati. Namichuma kanaaf Tewofiloosiidhaaf kan barreessedha. Kan lammaffaa immoo bulchiinsa Roomaa jala kan jiran gara Kiristaanaatti kanneen deebi'an jajjabeessuudhaaf. Akkasumas immoo warreen deebiin jechuun akka isaan deebi'aniidhaaf gara Kiristaanummaatti gara fayyinaatti akka isaan dhufan taasisuudhaaf wangeela kana sababa kanaaf barreesseera jechuudha. Wangeela isaa keessaa addatti seenaawwan baay'een kitaabolee wangeelota biraarra hin jirre ni jiru. Ni jiru wangeela biraatti kan arganne seenaawwan baay'een ni arganname. Fakkeenyaaf haa ilaallu waa'ee jalqaba kan kaasne seenaa Elsaabeesiif Zakkaariyaas jechuudha. Bakka isaan jiraatan Zakkaariyaas yeroo inni mana qulqullummaatti deemu ergamaa Waaqayyoo mul'ate Zakkaariyaas akka dubbate kana booda Elsaabees da'uudhaaf akka isheen jirtu jiini ja'a akka ishee hafee ji'a ja'a akka isheen taate dubroo Maariyaamitti qulqulluun Gabri'eel yeroo ergamu kana booda Yohaannis jechuudhaan wanta raawwate fakkeenyaaf kan akka Zakkaariyaas arrabni isaa banamuu hidhamee kan ture jechuudha. Akkasumas immoo raajii inni Zakkaariyaas waa'ee Yohaannisiif dubbate kana qabatee ni arganna. Kan lammaffaa immoo misiraachoo dubroo Maariyaam wangeelaa Luqaas boqonnaa 1:26tti qulqulluun Gabri'eel dubroo Maariyaam kan dubbate wangeela kana qofatti arganna. Akkasumas dhalannaa gooftaa keenyaa immoo haala addaatiin barreesseera. Akkamitti akka inni gara Beeteleem deemuudhaan dubroo Maariyaam akka itti dhatechaadha. Lakkaa'amuudhaaf bara Qeesaar sanachichaadha. Qeesaarichi Awugisxoos uummanni hundumtu akka lakkaa'amuudhaaf gaafa waamu gara Beeteleem akka isaan deeman achitti dallaa horii keessatti akka inni dhate ergamoonni gallasoo isaan taasisan akkasumas tiksitorii dhufuudhaan arguu isaanii kana haala addaatiin dhalannaa Kiristoos kan barreesse kitaaba kanadha. Itti aanee immoo waa'ee fakkeenyota gooftaa keenyaa keessaa wangeela isaa boqonnaa 15ffaatti kan argannu haala addaatiin waa'ee hoolaa badee diriimii badeedhaa fi mucaa badee jechuudhaan Kiristoos kan dubbate. Hoolaa badee namichi hoolaa dhibba qabu tokko 99 keessa tokko baddeennaan ishee baddee barbaaduudhaaf deemee gaafa argatu qoreetti baateetu ni dhufee kana booda isaan jiran 99 dacheetti dhiisuudhaan ishee badde sana argateetu dhufee kana booda gaafa dhufu hoolaan koo badde argamteetti jechuudhaan firoota isaa waamee gammachuu akka taasisee. Diriimii baddee immoo dubartiin mana ishee keessatti saantimni yaa'u diriimiin saantimii sanaati jalaa baddeennaan ibsaa ibsuudhaan warreen kaan baay'ee osoo qabdu tokkitti sana barbaaduudhaaf mana keessa saabsite akka isheen barbaadde akka argatte. Fakkeenya mucaa badee kan jedhus immoo yaa'u namichi ijoollee lama qabu sun inni eegoon sun naaf gahee koo kennachuudhaan qabatee biyya biraa deemee qabeenyaa sana qarshii erga balleessee booda gara abbaa isaatti gaabbiidhaan deebi'u. Seenaa kana kan argannu asirratti qofadha kan nama dinqisiisu. Walumaa galatti dhiifama gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nuti cubbuudhaan hammam yoo fagaannee yoo deebinee gaabbii galle mucaawwan badaan lama sana keessaa inni mana jiru osoo jiru inni badee dhufe kun kana booda mucaa kee ta'uyyuu narraatu hin eegamu garbicha keenya nama gaafa jedhu inni immoo itti fiigee abbaansa ofitti haammatee kottaa uffata irraa baasatti jijjiiraa kophee jijjiiraa fi warqii godhaa fi jechuudhaan amma kanatti akka inni kabaje innaa nuti gaabbiidhaan gaafa deemnu kan akka ta'u kana dubbata. Waa'ee kanaadha Kiristoos kan dubbate. Kan biraan immoo waa'ee Alaazaariif Nawweerree asitti qofa arganna. Alaazaariif Nawwee sooressichi Alaazaar Nawween immoo hiyyeessa kan ture mana isaa keessatti kufee jiraachaa kan ture sun asatti qofa kan barraa'ee kan jirudha. Kana booda lamaanuu gara boqochuudhaan deemanii Abrahaamiin akka itti kadhate Nawween Alaazaar immoo mirga
Abrahaam akka ture sana barraa'ee kan argannu kitaaba kanarrattidha qofadha. Kan xumuraan immoo waa'ee Niqoodimoosiif Qaayiloophas immoo asumatti arganna. Yaa'u namoota warreen yeroo du'aa ka'uu Kiristoos gara baadiyyaa deemaa turan sana isaan kana seenaansaa asirratti qofa argama jechuudha. Kan xumuraa qabiyyee isaa ilaallu wangeelli kun boqonnaawwan 24dha kan qabu. Baay'ina boqonnaadhaan wangeela lammaffaadha. Baay'ina boqonnaan kan jalqabaa yaa wangeela Maatewos jenneerra 28 qaba. Kan itti aanu immoo wangeela Luqaas boqonnaa 24 qaba. Kan sadaffaan kutaa itti aanuun kan barannu wangeelli Yohaannis boqonnaa 21 qaba. Kan hafe dheengadda kan baranne wangeelli Maarqos immoo boqonnaa 16 qaba. Innaa boqonnaawwan 24 kun yaa'u qo'annaadhaaf akka ta'utti bakkoota gurguddoo kan itti qoodneedha kan ilaallu. Kan jalqabaa boqonnaa tokkootii hanga lamaatti kan jiru seensa isaadha. Waa'ee dhalannaa Yohaannis Cuuphaa, Misiraachoo qulqulluun Gabri'eel dursee Zakkaariyaasitti, booda immoo dhalannaa gooftaa keenyaadhaaf Dubroo Maariyaamitti, Dubroo Maariyaam mana Elsaabeesitti, kana booda faarfannaa yookiin galatoo Dubroo Maariyaam, dhalannaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosii fi seenaawwan bara daa'imummaa Kiristoos raawwatan walitti qabee kan kaasudha. Boqonnaa sadiirraa kaasnee amma 8ffaatti immoo gooftaan keenya barsiisuudhaaf yommuu qophaa'u wantoota raawwataman jalqabaadha. Idda dhalannaa isaanii dubbataa, Kiristoos cuuphamuusaa, gara gadaamii deemuudhaan soomuusaaf kana ni kaasaa. Akkasumas immoo barumsa gooftaan keenya Galiilaatti akkasumas immoo naannoo sanatti kanneen jiranitti kan inni barsiisellee dabalee qabatee kan jirudha. Boqonnaa 9 kaasnee amma 10tti kan argannu Galiilaadhaa gara Yerusaalem yeroo deemu gooftaan keenya osoo Yihuudaan ga'iin wantoota inni raawwatedha. Achirratti kan dubbisnu kanadha. Boqonnaa 10 irraa kaasnee amma 22tti immoo barnootaa fi raajiiwwan gooftaa keenyaa Yihuudaatti kan inni raawwate, dachee Yihuudaatti kan inni hojjete jechuudha. Kan xumuraa immoo boqonnaa 22 kaasnee hanga 24 yaa'u dhukkubbii gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos itti aanee immoo du'ee awwaalamee du'aa ka'uusaadhaa fi gara samiitti ol ba'uusaa kana nutti agarsiisaa jechuudha boqonnaa 24tti. Walumaa galatti boqonnaawwan 24 haala kanaatiin salphisnee qo'achuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabumatti wangeelli sadaffaan wangeelli Luqaas kan dhaggeeffannedha kan ture. Kutaa itti aanuun wangeela afuraffaa kan ta'u wangeela Yohaannisidha qabannee kan dhiyaannu. Har'aaf asumatti nu haa ga'u. Kutaa itti aanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.